ilaallatu waajjira tokko yookaan waajjira lama ta'anii yookaan immoo hawaasa qotee bulaa qofaa osoo hin ta'in namni kamiyyuu irratti hirmaachuu baay'ee barbaachisaa kan jennu guyyaa har'aa kana hojjetaan misooma waajjira addaa keessatti hojjetaan qonnaa duukaa ta'ee akka inni hojjetuuf qabeenya uumamaa kunuunsuun baay'ee murteessaa fi gahee olaanaa kan qabudha. Qabeenya uumamaa kunuunsan malee oomishaaf oomishtummaa qotee bulaa guddachuu hin danda'u. Immoo namni barmaatilee jiru lolaa irraan gadee baasee biyyee jiru fi bishaan jiru lagatti naqee kun immoo asii biyyee jennaa irraa dhiqamaa deemu dabalaa deema waan ta'eef jennaa biyyeen irraa dhiqamu oomishni keenya xiqqaachaa deema. Ijaa kanaatiin kan qabnu kunuunsannee isa jirutti immoo fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu jenereeshinii dhufuufis immoo kun dabarsuun handhuura jiru biyyee gabbataa ta'e dabarsuun dura jedhu. Qabeenya uumamaa siraakiloota garaagaraa hojjechuudhaaf siraakiloota hojjetaman keessaa nyaata biyyee qabeenya keenya kiiloomeetirii 1,600 hojjechuuf hojii keessa darbee jechuudha. Akkasuma tuttuqaa lafa tuttuqaadhaaf dhiyeessuu hektaara 1,500 qabatanii isaas hojii keessa darbee jira waan ta'eef akkuma kana hallayyaa siraakiloota keessatti daandii lolaa waan akkasii kana qabatanii fi tooftaan ittiin hojjetamu immoo hawaasni keenya hojii misooma sun barbaadudha waan ta'eef harka keenyaan balleessinee qabeenyi uumamaa dhala namaatti balleesse dhalli namaa kan balleesse kana immoo dhaluma namaatti hojjetee iddootti deebisa waan ta'eef kan harka namaa nuti balleesse harkuma keenyaan immoo iddootti deebisna. Kami hukum itu kan cuma jasa yang namanya membawa karena penunsuk kami kamu penunsuk kami nyawa guna karena kami jadi dan nama begitu kan penunsuk sakan